sababbii nama kan taane duuti keessan duuti kabajaadhaan toltii duuti algaa keessan irratti tola. Mucayyoon tun osoo dhibamtee Oromoo yaalatee dadhabee duute haatillee uummata akka wanti isin cannaqamuntu hin jiru. Isin galee amma osoo mucama kanaa sababbii osoo mucammaan kunu tarii dammoo akka namni jedhaaru osoo namni mucammaan kunu darbee ajjeesee jiraate waggaa isaa gatti faradame buddeena mootummaa ta'ee nyaata. Ishiin biyyee nyaatti billee. Isin galee kuni dadhabbina sammuu shamarran keenyaa irraa kan ka'ee fi yaada dhabuu irraa kan ka'e. Isin galee ishiin itti naaftullee ishiin yooma isumaayyuu dhiifte mallaqa kana mucayyoon tun hojjattee argatti kaleessallee mallaqa kana hojjattee itti kennite hojjattee isa biyyaa fiddeeni ture. Ijoolleen baay'een isaanii argaa turte paarkingii makiinaa keessa gadi bu'ee achi keessa deddeemaa ture jedhanii kana hundaayyuu amma kun waan seera harka jiru seeratu qabateera waan ta'eef seerri dhugaa jirtu hin baasa. Asitti miti Itoophiyaa. Abbaa warraa shi eessa jira? Warri beektan jirtanii? As jira amma shaarjaa jira. Ganama akka nu itti bilbilleeftitti shaarjaa jira. Ganama akka nu itti bilbilleef meeggamoo libira koottaa yoo barbaadan nuun jedhe achi ture. Lookishina nu ergi bakka jirtu jenneeni mana isaan dhabne mana isaa dammoo hin jiru poolisoonnis laalanii dhabanii. Sa'aatii ishiin of darbitee kaatu dammoo paarkingii keessa deemaa ture. Ijoolleen baay'een isaanii argaa turte paarkingii makiinaa keessa gadi bu'ee achi keessa deddeemaa ture jedhanii kana hundaayyuu amma kun waan seera harka jiru seeratu qabateera waan ta'eef seerri dhugaa jirtu hin baasa. Asitti miti Itoophiyaatittu namni lubbuu namaa taphatee miti kan akkasitti darbamee miti namni tasa ta'ee tiraasii affanamee du'e hin beekama waan ta'eef. Kanaafu. Obboleessa maan inni barbaadu tokkoffaa jechuudha. Mucaan kun barahaa keessaa kaatee dhufee amma karaa itti deemus beekati hin jiru. Bakka bu'ummaan isoo kenname isaan alatti namni itti aanten tokko eenyumtu hin jiru. Warri sooshaal miidiyaa kanarratti balbala banatee hundumtuu afaan banaa ture hundumtuu waa'ee ishiittis waa'ee warra ishiittis mucaa kana caala hin beeku. Obboleessa jechuun yaani obboleessuma ishiiti jechuudha. Mucaan kuni isaan alatti namni biyya kana keessatti itti aanu anis yookiin namni biraas itti aanuu hin dandeenyu. Mucaa kanatti kanaafuu silkii ishii eessa jira? Dhimmi ishii akkamiin hordofama? Poolisii harka jira biiftii dhaggeeffadhu. Kuni qabeenyi ishii guutuun poolisii harka jira. Poolisatu fuudheera. Sagalee inni isaa bilbilee isa dubbifneen silkii ishiiti paaspoortii ishii nu jenneeni silkii lammaffaan qabu malee silaa asirratti isin dhageessisuu danda'a. Waan guutuu ani hojjaasee xumureera sii galee. Abdii. Fooloo deebisii. Kenna tokkoffaa abdi qoy takka kenna tokkoffaa waa'ee maatii mucayyooti fi waa'ee mucayyooti irraa nuti amma taate dirhama 20 itti baastee mucaa kanatti dirhama 20 itti kennite sii galee biyyaas isa fidde asii dammoo namni inni bira hin deemne hin jiru jikota baay'eetiin jana sii galee miti. Mucayyoon dammoo akka baay'ee jaalattus natti dubbatteerti natti himteerti nan beekas garuu kaleessa yoo mana halkan deemte sii galee ishiin Dubaay osoo deebitu bira deemte mana isiiti osoo ka ishiin duute yaada cinqii yookiin jaalala isaarraa kan ka'e yookiin dammoo cinqii mallaqa kana nyaattamte jennee haasa'uu hin dandeenya sii galee. Mucayyoon tuni gurree biratti ganam hojii jalqabuuf turte. akkas Ashaaraa kennitee meedikaala galtee xumuratte mucayyoon. Sii galee waa hundaayyuu natti dubbattee natti himteetti gurree bira ganama deemee hojii jammaraa haasofteerti. Screenshot godhee sii baasa waan ishiin haasaa turte jechuudha sagaleedhaan naa qaba naa barreessite. Amma mucayyoon tun nama ganama dalagaa jammaru galgala dammoo narumatti ergani wallahi ka'ee mana keessaan fiigee bakka boolla seenuun dhabe siin jira lafti natti dukkanaa'uurra sii galee akkamitti wanti kun ta'ama amma nagaa turtee karaa irratti nama meeqaan nagaa jettee luftee oluma seentee gubbaarra gadda uf darbite jechuun namni bukkee sammuu akkamii yoo qabu waan akkanaa yaaduu danda'a natti hime sammuu akkamiitiin uf ajjeeftee jedhee namni yaaduu danda'a sii galaa miti. Namni nagahan nama ganama hojii jammaru hojii dhabdee samoona hojii dhabde san iyyuu hin ajjeefne mucayyoon sa'aatii hojii argatteetti miti
Sigale samoon ID sirraa dalagnadhanii birrii ishii irraa nyaatanii iyyuu ishiin of hin ajjeemne. Sigale Hawwi waan abdiin jedhe kanarratti ganniyyee gamaggamee ture anillee maaliin gamaggame sitti himu mucattiin tuni guyyaa guutuu akkasitti maalii sapiraayizii maalii goonee achi booda deemtee jedhan. Mucattiin kun dhayxee wayi dubartii wajjin isa qabdi. Dhageeffadhaa ka yaada kiyya akka jedhanitti gurbaan dubartii 10 wajjin deemaadha ka jedhamu. Mucattiin kun deemtee yoo dubartii wajjin mana keessatti qabdi. Odoo yeroo san talaafa'anii iyyini maalidha manni fooqii kun ulfaataadha beektaare way jidduu kanaan darbani. Way immoo aara saniin aartee dubartii wajjin qabdee achirraa fiidee way kufti. Yaani way darbanii. Akkasii miti dubbichi. Amma laali. Shamarri inni haasofsiisu sagalee inni isin fuudha jedhee ijoollee dubbisu biyyaansi shamarran 4-5 sagalee naaf erganiini. Sagalee inni ijoollee shamarranii biraa janajanu jechuudha. Sagalee kuni akkuma carraa dhufteetu karaa WhatsApp beeti koo hojii online naa barbaadi. Ishin irree mana uffataa jette sagaleen irree jira sagalee sheerin si godha jechuudha. Mana uffataa naa barbaadi jennaan anu nama barbaadaan jira. Hojiin hojiidhuma kootutiin afaana jalqabiiti ilaalin jedheeni waa'ee damoozaarree even inaasufni kalee akkuma nafaana oolte arra sa'aatii 10tti akka jalqabdudha hojiiyyuu kan walii galle garuu baay'ee aktiiviidha. Akkuma dhufteetti nakaaste irriba akkuma nakaasteetti fuula kiyya dhiqadheetuma bicha beeti koomaatii kee na barsiisi. Arra suma faana oolee tanan boruun jalqaba waan ta'eef kootu na duukaa taa'inaan jette akkasuma ijoolleen baay'ee nu argaatu turanii booniin faa kokkolfaatuma taphachaatuma keessummeessaa turre jechuudha. Even sarpiraayizii immoo waluma faana deemne jechuudha. Sa'aatii ganama dura sa'aatiidhuma 10tti jalqabne hojii keenya. Koppiliinkiin irree akka kaleetti godhameeyyuun beeku taabtaabiin irree kastamara qabannaa shirree ajaa'iba micoonii ani immoo dubartii cimtuu nan jaaladha maaliif kufaatirraan hin ka'ee nan beekta sooyyee koo eessa akkan keessan akka geena beekta waan ta'eefu nama cimsuu nan danda'a bakka hamilee namaa kennuu nan danda'a waan ta'eefu wantoota tokko irree naan jettee turte waa'ee dhimma biraa odoon taane waa'ee dhuma hojii irratti iyyuu naan jennaan jabaadhu harka wal qabanneetu wal guddisna anis naman guddadhudha ganaa zeeroo irraan ka'e waan ta'eefu wal jabeessina jedhee tanan makiinaa keessarra even gizee sarpiraayizii deemnu gorsaa tanan ture jechuudha. Ordarii 7 moo akkas baastee jechuudha. Kan galmaa'eedhaan alatti ordarii 7 baastee even mana ishiitirree biddeen kiisii tokkoo fi barbaree gimmaashaa fi akaayii fudhattee deemte. Booniin iyyuu silkii deebisuu fi diddi malee booniidhaaf iyyuu akka bittu bakka na jajjabeessaa hamilee naa kennaa hojii jalqabeera jettee even iyyuu hiriyoota ishiitirree akka puush godhanii gargaaraa turte jechuudha. Ani micoo kana badaa keessa ishiis hin beeku kaleedhuman ishee arge kaleedhuma fooloo ofuma ishiitiif silkii kiyyaan silkii kenneef hin ture fooloo ofuma ishiitiif deebiste ani hin beeku micoo kana garuu hojiin carraa walitti nu fideera akkuma yeroo dheeraatti waan hin beeku natti fakkaate gaddi baay'ee natti dhaga'ameera dhugaa maaliifi akkaataa addaan baane chaa'u beetii ko sa'aatii 10 dhufa ganama morrafiin barri naa banta ishii naan jettu duutee gizee jedhamtu siniyyuu miira isaa hin beektu jedhee tana yaada. Even nyaata iyyuu hin nyaanne micoon kun jechuudha. Guyyaa guutuu nyaata hin nyaanne ani na beekuu danda'a as jala jiru ijoolleen na bira hojjetanii naamusan qaba namaaf kabajan qaba sinii galee. Gizee miskoofii ofii kiyyaatiif daffisu ishiidhaaf irree daffiseen ture miskoofii daffisee daabboo marmaraataa dibeeta nan kenneef nyaadhuun jedheen nyaadhuun na godhatta garaa duwwaa taaptaap koppiliinkiin hin ta'u jedheeniin isa